duraan dursee bakka ayyaana qillee bara 2018 isin ga'e jecha ayyaana gaarii ayyaana jaalalaa fi tokkummaa isiniif haa ta'u jecha ayyaana qillee bara 2018 sababeeffachuudhaan kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti argamuudhaan hoggansa kutaa magaalichaa wajjin ayyaana qillee kabajaatii jirra. Ka ayyaana qilleetiin bakka isiniin ga'e jecha kutaa magaalichaatti ka haalli gaggeessummaa fi ayyaanni hidhatiisa maal qaban keessattuu qindoominni hoggansaa fi hojii ayyaana kana ol qabsiisuudhaan hojjechaa jira maal fakkaataa fi kanneen biroo kaasuudhaan ka turtii kan waliin taasifnu hanga xumura qophii keenyatti waliin turaa kan jedhu qopheessee dhiyeessan saganticha Anasiisaa Isheetuudha. Saganticha qaqqajeelchuudhaan Alamuu Hirphaa waraabbii kaameeraatiin Daawud Gammadaan waliin turtii taasisaa irra deebiidhaan ayyaana gaarii jecha hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa Injiinar Naannoo Masqalee bakka ayyaana qillee bara 2018 nagaan hoggansa kee wajjin siin ga'e jecha ayyaanni qillee maali keessattuu gaggeessummaa fi ayyaanni qillee kun hidhatiinsaa maal qaban jechuu dandeenya. Sagantaan kun sagantaa baay'ee murteessaadha. Maaliif ayyaanaaf gaggeessummaa gaafa jennu waan baay'ee walitti dhufuun ni danda'ama. Kanarraa ka'uun hoggansi kutaa magaalichaa aanaa akkasumas seektara kutaa magaalaa koreen qindeessituu keenya sagantaa kana ABS wajjin ta'uudhaan kan qopheesse. Sagantichis sagantaa salphaatti ilaalamu osoo hin taane ayyaana sababeeffachuudhaan qindoomina hoggansaa haala caaseffamaanaaf kutaa magaalaa keenyaa cimsuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef kanarraa ka'uun ABSnis sagantaa kana nu affeeree jechuudha. Kanarraa ka'ee anis akka nama tokkotti ayyaana waggaa ayyaanota argaa akkuma jedhamu hoggansi keenya akkasumas uummanni keenya kutaa magaalaa kan biyyattii hundi baga ayyaana qillee geessan jechuun barbaada. Kanarraa kaanee ayyaanni waggaatti dhufa. Ayyaana waggaa kana keessatti namni waan gurguddoo itti milkaa'ee jira. Wantoonni immoo jalaa itti harca'an baay'een jiraachuu danda'a waan ta'eef ayyaanni amma irra geenye ayyaana guyyaa irraa gaafa gaggeessinu ayyaana bara waan harca'e itti sirreeffannuu fi waan jalqabne immoo itti xumurree milkii ittiin agarru akka ta'u hawwa. Kutaan magaalaa aanaalota 3 qaba. Aanaalee 3 keessa bulchoonni keenya paartiiwwan kutaa aanichaa asitti argamu. Koreen qindeessituu kutaa magaalaa keenya asitti argamu. Seektaroonni keenya asitti argamu. Sagantaa kana sababeeffachuuf gaafa sagantaa kana qopheessinu akkuma sila kaasuuf yaaltan gaggeessummaa fi ayyaana olaallu gaggeessaa gaafa taatu akka ofii keetti yaaddu jechuudha. Akka ofii kee qofatti yaadde amaanaa fi ba'aa guddaa akka ofirraa qabdu galmi keenya badhaadhina uummatichaa milkeessuuf waan ta'eef uummata badhaadhee fi uummata nyaatee bulu uumaa deemuun uummata kalaqaa ogummaa irratti hirmaate uumaa deemuun gaggeessummaan keenya dachaadha jechuudha. Kanaaf akka kutaa magaalichaatis hoggansi keenya sagantaa kana guyyaa irraa kana gaafa dhiyeessinu yoo bashannannu hawaasa keenya wajjin yoo gammannu hawaasa keenya wajjin miira jedhuuf walitti qabamnee sagantaa kana hundeessine sagantaa kana keessatti miidiyaan keenyas miidiyaan ABS gahee guddaa qaba jechuudha. Hojiilee tokko otoo hin tuffatiin aanatti kutaa magaalaatti magaalaan alas immoo bahee hojiilee gurguddaa hojjechaa jira waan ta'eef wantoonni akkanaa kun baratamaa gaafa deemu namni waan hojjetu waan raawwatu ibsaa gaanii keessan ta'u jechuudha hin bal'ata. Tokkoof muuxannoo ta'uu danda'a waan ta'eef akka kutaa magaalaatti qindoominaan hojii kanarra kan jiru ta'uu kaasuun barbaada. Keessattuu ka ayyaana kana yoo kabajnu immoo ka kutaa magaalaa Abbaa Gadaati. Abbaa Gadaa jennu immoo mataa isaatiin hiikaa qaba. Hoggansi kee immoo ka uffata aadaatiin faayamee ayyaana kana osoo mana isaan taa'in iddoo hojiitti argamuudhaan ayyaanicha kabajaatii kan jiru. Keessattuu Abbaa Gadaa yoo jennu hidhatiinsi inni ayyaana wajjin qabu hiikuma isaatirraa yoo kaane hoo maal jechuu dandeenya. Akkasumas hoggansi kee sadarkaadhaan jiru of kennee hojii hojjechuudhaan keessattuu misooma ariifachiisaa galmaan ga'uu keessatti of kennee kennuudhaan wal qabatee mee maal jechuu dandeessa? Baay'ee galatoomara kutaa magaalaa Abbaa Gadaatii fi ayyaana walitti nee gaafa laallu kallattii baay'ee ilaaluu dandeenya jechuudha. Dhiyeessiin bal'aansaa magaalaa Adaamaa keessatti uummata miliyoonaaf raabsamu kutaa magaalaa kana keessatti kan argamu. Hoggansi keenyas kanarraa ka'uudhaan dhiyeessii tajaajila uummataatiif oolu giddugaloota garaagaraa giddugala gabaa iddoo garaagaraatti sandee maarkeetti jennee hundeessaa kan jiru. San qofa osoo hin taane seerummaawwan garaagaraa namni carraa kanaan
ummata keenyaaf gatii dabaluu akka hin dandeenye hooggansi keenya tokkoon gahee isaa taphachaati kan jiru. Kanarraa kan kutaa magaalaa Abbaa Gadaatiif ayyaana gaafa walitti fiddu wanta ayyaanaaf oolu wanta ayyaanaaf ta'u hundisaatu kutaa magaalichaa kana keessatti argamaa jechuudha. Adda godha jechuudha. Kutaa magaalaa biraarraa adda godha. Kallattii garaagaraatiin distribuuti kutaa magaalaa godhu waan ta'eef kanaaf hooggansaa fi ayyaana jennee kan kaafne as keessa hojiilee gurguddoon toora xiyyeeffannoo hooggansa keenyas uummata kutaa magaalaa keenya tokko qindoomina asirmaawwan garaagaraa kutaa magaalaa keessatti mul'atu eeruu kennu san qofa osoo hin taane dhiyeessiiwwan kutaa magaalaa keenya keessatti dhiyaachaa ture moor dabaluu akka danda'u giddugaloota daldalaa waajjira daldalaatiin qophaa'aa jiru san qofa osoo hin taane kallattiiwwan mootummaan kaa'e inisheetiivota kutaa magaalaa keenyatti iddoo garaagaraatti hojjechaa turre dhiyaatanii asittis tajaajila hawaasa keenyaaf akka ooluu danda'u hojii gurguddaan akka hojjetamaa jiruu fi fedhiin uummata kutaa magaalichas iddoo dhiyeessite waan ta'eef toora xiyyeeffannoo ta'e kan irratti hojjetamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kanneen toora adda addaa taa'uudhaan ayyaana qillee bara 2018 kabajaatii jirtan ayyaana qillee bara 2018 sababeeffachuudhaan kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti argamuudhaan hooggansi sadarkaadhaan jiru ayyaanicha waliin kabajaatii kan jirru hamma sagaa xumura qophii keenyatti nu duukaa turan affeerraa keenya. Itti gaafatamaa waajjira paartii kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Abduu Muhammad baga ayyaana qillee bara 2018 singee jecha kabajaatii kan jiru ayyaana qillee bara 2018 sababeeffachuudhaan kutaa magaalichaatti argamuudhaan kabajaatii kan jirru mee kutaan magaalichaa maaltu adda godha kutaalee magaalaa Adaamaa keessaa jiran akkasumas immoo kutaan magaalichaa potenshaal inni addatti qabu maal jechuu dandeenya? Baay'ee galatoomaa dursoodhaan Adaamaa Broadcasting Service sagantaa kan asitti mijeessuu keessaniif ulfaadhaa jenna. Ittaansee hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaan baga ayyaana qilleetiin isin gahe jechuun barbaada. Abbaan Gadaa akkuma beekamu sirna Gadaa keessatti utubaan muummeen sirna Gadaa Abbaa Gadaati hangafa. Kutaan magaalaa Abbaa Gadaas jalqaba magaalaa gidduu kana keessatti uumamte magaalli Adaamaa. Kanaaf kutaalee magaalaa kaaniif kutaa magaalaa hangafa jechaadha. Kana qofa miti wanti kutaa magaalaa keenya adda godhu yaadamni smart city jedhu magaalaa giddugala kana keessatti kan lafatti bu'aa jiru hojiiwwan investimentii gurguddaan standardii sadarkaa magaalaa irra geesseen ittiin hojiirra oolaa jiru kutaa magaalaa kana keenya keessa. Kana qofa miti wanti adda nu godhu giddugala dinagdeeti. Giddugala dinagdeeti daldalli investimentiin konferensiiwwan gurguddaan kutaa magaalaa keenya keessatti gaggeeffama. Carraa guddaadha kan qabnu. Sabaaf sablammiin hedduun kutaa magaalaa keenya keessatti argama. Ilaalama waloo ilaalama sabdaneessummaa biyyattii lafa buusuudhaafis carraa guddaa kan itti qabnu waan ta'eef Abbaan Gadaa adda jennee fudhanna. ayyaana qillee kana yoo kabajnu keessattuu kutaan magaalichaa hooggansa sarkaadhaan jiru hirmaachiseeti ayyaanicha kabajaatii kan jiru keessattuu ka ayyaana kana yoo kabajnu mooyyuu akka kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti keessattuu hooggansi sarkaadhaan jiru hojiin qindoominaan hojjetan keessattuu mooyyuu ka milkaa'inoota yookaan immoo galmoota mootummaan qabatee hojjechaa jiru kana galmaan ga'uu keessatti qindoominni jiru wal hubachuun wal dubbisuun maal jechuu dandeenya obbo Abduu? Hooggansi keenya hojiidhaan walitti dhufa. Egaa hojii raawwateen booda immoo hojii sana gamaggamuudhaaf walitti dhufna. Har'a sagantaan kun adda jechaadha. Informal discussion gaggeessaa jirra. Kun immoo tokkoffaa miira jaallummaa gidduu keenya jiru sirriitti cimsa. Maaliif ayyaana yeroo jennu kan walitti dhaqan kan firri wal gaafatu qabaataan dhabaataadhaaf kan sheer godhu carraa sanaan immoo kan walitti bu'ellee kan waliin araaramu. Walitti dhufeenya waloo kan uumu waan ta'eef sagantaan kunis kana jechuudha. Hooggansa gidduutti miira jaallummaa uumuudhaaf kanneen immoo amanticha kabajan bagattiin isin gahe jedhamee miira obbolummaa miira obbolottummaa gidduu keenyatti uumuudhaaf gahee guddaa qaba. Kanaaf walitti dhufeenyi keenya kanarraa ka'a jechuudha. Kana qofa miti qindoominni gidduu keenya jiru akkasumatti
hiriyummaadhaan yookiin hojiidhaan walitti dhufuu qofa osoo hin ta'in qindoomina hojmaata giddu galeessa godhate hojii kan madaalu kan duubatti hafe kan dadhabe kan jajjabeessu kan rakkoo qabu kan gorsu yoo dide immoo hojmaata paartii eegee kan tarkaanfii fudhatu kan irraa akka baratu kan godhu hojmaata akkasii qabna waan ta'eef kanarraa ka'ee hoggansi keenya yeroo amma sadarkaa wal fakkaatu kan dhufaa jiru kan boodatti hafellee kan jajjabaate warra fuuldura jiran waan jajjabeeffamaniif isaan ilaalee kan deemaa jiru kanaaf qindoomina jaallummaa qindoomina waloomaa qindoomina hojii qindoomina ilaalama paartii lafa buusu qindoomina itti fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuu tu gidduu keenya jira waan ta'eef nutillee warri carraa argannee hoggansa kutaa magaalaa kana hoggannu carra qabeessa jechuun barbaada. keessattuu ayyaana qillee bara 2018 sabeeffachuudhaan gaggeessummaa fi ayyaanni hidhatiisa maal qaban kan jedhu simbiraan gaati jirra ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira ammayyuu gara aanaaleetti gadi bu'uudhaan bulchitoonni aanaalee maal hojjechaa jiranii gama milkaa'inaatiin maal galmeessaa jiran kan jedhu kan simbiraan geenyu ta'a mee maqaa keessanii irraa haa kaanuti baga ayyaana qillee bara 2018 isin ga'e jecha aanaan keessan maal qabdi keessattuu hawaasa hirmaachisuudhaan fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu keessatti hojiilee hojjetame maal jechuu dandeenya? Ayyee maqaan koo Amansiisaa Zarihuun jedhama. Bulchaa aanaa badhaatuudha. Duraan dursee jiraattota aanaa badhaatu hundaafuu baga ayyaana qilleef geessanii baga geessanii jechuun barbaada. Ta'ansuudhaan bara 2018 hojiiwwan hedduu karoorfachuudhaaf qophii gahaa godhaa turreerra. Sana keessaa mata dureewwan karoorfanne keessaa hojii inisheetivii wajjin waan ol qabatu ispeeshaalii galmoota akka magaalaatti qabannee galmoota afran keessaa sirna waamii nyaataa mirkaneessuu wajjin waan ol qabatu hojii bal'aa hojjetamaa tureera. Qonna magaalaa keessatti inisheetivii waan qabannee horii furdisuu, aannan, horsiisa lukkuu akkasumas lukkuu horsiisa lukkuu manaa manatti bal'inaan wabii nyaataa keenya mirkaneessuudhaaf hojii bal'aa hojjechaa turreerra. Obbo Amansiisaa akkuma beekamu raawwii hojii yeroo darbeetiin aanaan badhaatu hojii hojjetteen abbaa badhaasaa taateeti jirti. Hojii sana itti fufsiisuudhaa fi akkasumas immoo daran hojii fooyyee qabu hojjechuudhaan fakkeenyummaa ta'uudhaaf mee humni isin harkaa qabdanii fi kutannoon jiru maal jechuu dandeenya? Ayyee galatooma aanaan keenya hojiiwwan waliigala hojjetteen yeroo adda addaa sadarkaa keessa jiruun keenya hin beekama. Sadarkaan argannus jijjiirama jiraataa keenya irratti jiruu fi jireenya uummanni keenya hagam jijjiirama kan jedhuun sanaan madaalla waan ta'eef isa sana sirriitti cimsuudhaan bara kanas uummata keenya sirriitti hirmaachisuudhaan ijaarama paartii fi mootummaa sirriitti cimsuudhaan bara kanas hojiiwwan hundaan kan bara darbee caalaa kan darbee qofaan dorgomuu osoo hin ta'in galmoota qabannee wajjin wal qabsiisnetti baay'ee yeroo hojii dabaluudhaan baay'inaan qulqullinaan hojjechuudhaan bara kanas kan bara darbee caalaa hojjechuudhaaf koomitimentii cimaadhaan hoggansa wajjin uummata keenya wajjin qooda fudhattoota sadarkaadhaan jiran wajjin kan hojjechaa jiru ta'uu isaati. Isa immoo qabatamaan kan jijjiirama qabatamaan kan laalaa jiru ta'uu isaati. Kan bara darbee caalaa hojjanneet baranas sadarkaa fooyyee akka argannu abdii qabna akkasumatti hojjechaa jirra jechuudha. Maqaan koo Tashoomaa Damee Birruun jedhama. Itti gaafatamaa waajjira paartii aanaa Dagaagaati. Gaggeessummaa fi ayyaana kan jedhu ayyaanni yeroo hunda karaa adda addaatiin kabajamaan gaggeeffama. Akka gaggeesseetti garuu ayyaana kan gaggeeffamu tokkoffaa uummata waliin ta'anii ayyaanni gaggeeffama. Hundaa ol immoo ayyaanni kun kan waliinii ta'ee hunduu kan tokko kabajuudhaan akka waliin gaggeeffamu waan ta'eef
ayyaanni kamiyyuu gaggeessadhaaf tokkuma waliin ta'ee uummata waliin kan gaggeeffamu ta'uu isaati. Aanaan Dagaagaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti kutaa magaalaa Abbaa Gadaa keessatti kan argamtu akka Oromiyaatitti kan beekamu galma Abbaa Gadaa akkuma beekamu artistiin beekamaan Alii Dooktorri kabajaa Alii Birraa karaan galma Abbaa Gadaa eessa kan jedhu galmi Abbaa Gadaa aanaa Dagaagaa keessatti kan argamu akkasumas immoo siidaan wareegamtootaa aanaa Dagaagaa keessatti kan argamu. Kanaaf wantoonni aanaan Dagaagaa ittiin beekamtu baay'eedha jechuudha. Akka aanaa keenyatti hojiiwwan inisheetivii akka biyyaatti gabbu'an keessa aanaan Dagaagaatis olaantummaadhaan hojii kana hojjetaa kan jiru. Kanaaf inisheetivii maatii ta'ee inisheetiviiwwan gurguddoo baay'eedhaan sirriitti kan hojjechaa jirtuu fi ittiin beekamtu ta'uu isaati. Kana keessa baay'inaan kan akka aanaa keenyatti argamu fakkeenya booyyee kaasuu dandeenya jechuudha. Inisheetiviin booyyee baay'inaan aanaa keenyatti kan argamu akka magaalaa keenyattis olaantummaadhaan iddoo baay'inaan itti argamu waan ta'eef inisheetivii booyyee sirriitti kan qabnu ta'uu isaati. Inisheetiviin dammaa iddoowwan duraan kosii maal itti gatamu giriin erga ta'een booda baay'inaan kan dammis kan argamu ta'uu isaati aanaa keenya keessatti. Kan biraas horii aannanii furdisa inisheetivii mana manaa jennee yeroo yeroodhaan hojjetamu lukkuu mana manaatis baay'inaan kan hojjetamaa turee fi hojii dhabaa baay'een kan itti milkaa'ee fi hojii itti argatee jireenya isaa ittiin jijjiirrachaa jiru keessa bal'inaan olaantummaan kan keessatti milkaa'ee fi muuxannoodhaaf illee kan ta'u isaa yeroo baay'ee ilaalamaa kan ture ta'uu isaati jechuudha. Tole dhaggeeffattoota keenya kabajaatii kan jiru ayyaana qillee bara 2018 sababeeffachuudhaan kutaa magaalichaatti argamuudhaan hoggansummaa fi ayyaanni hidhatiisa maal qaban kan jedhudha kan biraan gahaa jirru. Amma immoo gara aanaa tokkootti isin dabarsuudhaan ka hoggansa aanichaa wajjin ol baranneetu keessattuu akka aanaa keessaniitti maaltu jira maaltu hojjetame akkasumas immoo ka inisheetifoota bocamaniitu gadi bu'an milkeessuu keessatti akka aanaa keessaniitti maal jechuu dandeenya. Duraan dursee baga ayyaana qillee bara 2018 nagaan isin ga'e jechuun barbaada. Tole isinis baga nagaan geessan akkasuma hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi keessan baga ayyaana qillee bara 2018 nagaan isin ga'e jechuun barbaada. Maqaan koo Fiqaaduu Bayyanaan jedhama. Bulchaa aanaa Odaati. Aanaan Odaa hektaara 104 irratti kan argamtu karaa adda ta'een giddugala magaalaatti kan argamtuu fi giddugala investimentii giddugala bulchiinsaa waajjira kutaa magaalaa dabalatee waajjirri paartii magaalaa Adaamaa kan daangessu akkasumas immoo waajjira bulchiinsa magaalaa Adaamaa kan daangessinuu fi naannawa sana kan eegnu akkasuma giddugala dhaabbilee faayinaansii gurguddaa gara baankota 33 ol aanaa keenya keessatti kan argamuu fi akkasumas giddugala heelz turizimii kan taate aanaan Odaa karaa adda ta'een aanaa lamarraa walitti dabalamtee kan ijaaramte ta'uu isheeti jechuudha. Aanaan Odaa giddugala magaalaatti kan argamtu. Giddugala magaalaa kanatti argamuu duukaa immoo taawunii ta'uun ishee yookaan immoo jalqaba magaalaa waan taateef sabaaf sablammiin baay'een Itoophiyaa xiqqoon kan keessatti argamtudha. Yeroo ayyaanaas ta'e yeroo kamiyyuu uummanni keenya waliin jireenya gaarii kan qabaatuu fi keessattuu nageenya isaa eeggachuu keessatti iddoon itti olaantummaadhaan uummanni hirmaatee nageenya isaa eegsifatu yeroo ayyaanaas waliin ta'ee kan dabarsu ta'uusaa sabaaf sablammiin hundi nagaadhaan kan waliin jiraatu ta'uu isaa kaasuun barbaada. Dabalataan yeroo ayyaanaa baay'inaan iddoon bashannanaasitti waan argamuu fi karaa garagaraatiin uummanni magaalaa keenyaa aanaa keenya keessa oolee bula jechuun hin danda'ama. Kanaan wal qabatee nageenyi akka waliigalaatti eegamaa kan ta'ee fi iddoon bashannanaas akkaataan itti uummata keenya itti simatan gaarii kan ta'e hospitaalitiin gaariin kan jiru ta'uusaa manneen daldalaa hedduu isaanii orienteeshinii kennamee fi
naannoo kanatti hojiin hojjetamaa kan jiru ta'uu isaatii fi nageenyi amansiisaan jiraachuu isaa kaasuun barbaada jechuudha. Adde Tegist mee bakka ayyaana qillee bara 2018 nagaan singee jecha keessattuu akka kutaa magaalichaatti daldala seera qabsiisuu kanneen immoo seerarraa maqan seeratti deebisuudhaan hojiin hojjetamaatti jiruuni akkasumas immoo misoomni qixa kanaan akka kutaa magaalichaatti mirkanaa'e maal jechuu dandeenya? Hayyee akkuma beekamu kutaa magaalaan keenya daldalli adda addaa kan keessatti argamudha. Akka magaalaa Adaamaatti kutaa magaalaa keenya keessatti kan argamu. Haa ta'u malee bifuma kanaanii qindoomina caasaa koree qindeessituu kutaa magaalaa keenyaatiin hanga aanaatti ol qabatee daldala seeraa ala balleessuufis ta'u hubannoo adda addaa daldalaa keenyaatiif kennuufis ta'u hojii bal'aan kan irratti hojjetamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Kutaa magaalaa handhuura magaalaa keessatti argamudha. Akkuma kanaan immoo daldaltoota akkasumas immoo wantoota gurguddaadha magaalaa akka kutaa magaalichaatti kan hojjetamaatti jiranii isa kana qixa sirriitiin hoogganuu akkasumas immoo kanneen daldala seeran ala dalagan irratti immoo hojiin hojjetamaa jiruun maal jechuu dandeenya? Hayyee daldala seeraalaa kan dalagaa jiraniin ol qabatee yoo tarkaanfiin bulchiinsaas fudhatamuu fi gara seeraattis deebisuu fi leenjiin adda addaa kennamuudhaan hubannoon adda addaas kennamuudhaan karaa ogeessa keenya kan seera ala ta'an gara seeraatti deebisuudhaan kan irratti hojjetamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Ati dubartiidha. Dubartummaa fi akkasumas gaggeessummaan kun tariitoo mana keessa maatiitu jira, ijoolleetu jira. Amma immoo kan hojii irratti argamuudhaan kan ayyaanicha kabajaatii kan jiru. Gaggeessummaan kun dhiibban inni gama dubartummaan ayyaana mana keessatti kabajuudhaan ol qabatee dubartii mudatu jira laata? Hayyee gaggeessummaa fi dubartummaan akkuma jirti ta'ee garuu haa ta'u malee dubartiin waan hundumaa dandeessi waan ta'eef bakka lachuuttuu wal dandeessisaa kan itti adeemamu ta'uu isaati jechuudha. Mana keessattis sa'aatii hojii paartiin keenyas ta'u nurraa barbaadu hojimaatti mana hojii sanaas nurraa barbaadu hojjechuudhaan yeroo danda'amutti immoo mana keessas manaaj gochuudhaan wal dandeessifamaati kan deemamu jechuudha. Qillee bara 2018 nagaan singee jecha akka kutaa magaalichaatti hojiileen keessattuu bu'uuraalee misoomaa lafa qabsiisuu akkasumas misooma koriidarii akka kutaa magaalichaatti hojjetaman keessattuu akka waajjira keessaniitti galma gahinsa hojiilee kanaatiif tumsi akka kutaa magaalichaatti raawwataman maal jechuu dandeenya? Hayyee baay'ee galatoomaa Abbaay Nageetuun jedhama. Mana qopheessaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti keessattuu hojiiwwan bu'uuraalee misoomaa waliin gahinsa hojii wal qabatee akka kutaa magaalaa keenyatti inarsiitiidha waan ta'eef giddugala magaalaati. Magaala keessas giddugala magaalaati waan ta'eef akka kutaa magaalaa keenyatti hojiin koriidarii guddaan jiru parsantaa 50 ol kutaa magaalaa keenya irra kan oolee jiru jechuudha. Sanaan hojiiwwan kun baajata mootummaatiin kan hojjetamee fi hirmaannaa ummataatiin hojiin guddaan hojjetamee jira jechuudha. As keessatti akka kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti lootiiwwan 13 ol kan hojjetamee jechuudha. Sanaan alatti karaa guddaadhaan alatti lootii 12 kan hojjetamedha. San keessatti xumurre jechuu miti keessattuu hawaasa keenya waliin hirmaannaa bal'aadhaan hawaasa hirmaachisuudhaan hojii guddaan dhaabbilee mootummaa fi hawaasa hirmaachifnee hojiin guddaan hojjetamee jira. Itti fayyadama isaa irratti ammas koriidariin karaa guddaarra jiru hawaasni keenya beekee qixa sanii itti fayyadame keessattuu karaa baayikileenii jedhamu kan saayikiliin irra deemu irraa goranii karaa miilaa teeraazoon hojjetamee jira waan ta'eef dalagamee jira waan ta'eef sadarkaa sanaan qabatanii akka deemu dhaamsa guddaan dhaamuu barbaada. Keessattuu margarra zebraa qabatanii deemuu aadeeffamuu qaba jechuudha. Akka kutaa magaalaattis haa ta'u akka magaalaatti sadarkaa sana itti fayyadama koriidarii marga wajjin wal qabatee abaaboo wajjin wal qabatee keessattuu miidhagina magaalati keessaa tokko kutaa magaalaa Abbaa Gadaati. Iddoo Alam Hotel irraa jedhamu hanga naannawa godina Shawaa Bahaatti aanaa Lumeetti koriidar keenya waan ta'eef san bulchuu keessattis hojjechuu keessattis hooggansi keenyas ummanni keenyas shoora olaanaa bahee jira waan ta'eef qixa sanaan itti fayyadamne hojiin bal'aan kanaan alatti bu'uuraalee misoomaa keessattuu kobilistoonii waliin ga'u wajjin wal qabatee hojii guddaan hojjetamee jira waan ta'eef kanaa miti hojiin mana qopheessaa kanaa ol hojiin qulqullinaa fi miidhaginaa hawaasaaf kutaa magaalaa hawaasa isheetiif si'attuu taate mijattuu taate hojiin guddaan hojjetamee jira waan jiru.
Bu'uuraalee misoomaa hojjetaman koridariin guddina magaalaa tokkootiif qaroomina magaalaatiif magaalli bu'uura waan ta'eef kana keessatti immoo koridariin olaanaadha. Keessattuu uummanni keenya magaalli keenya giddugala bashannanaa fi industiriiti waan ta'eef hawaasni yeroo ayyaanaa kana garanatti hara galfachuu barbaada waan ta'eef hawaasni keenya gara magaalaa keenyas jiraatan magaalaa keenyas hankutaa magaalaa keenyattis keessattuu itti fayyadama koriidarii wajjin wal qabatee akka isaan daandii yookaan tajaajila ooluuf akka irratti fayyadaman keessattuu teeraazoo isaanii eeggatanii kan bitaasaa eeggatee deemu bitaasaa eeggatee kan teeraazootti fayyadamuu deemsa biilaa wajjin wal qabatee teeraazoo akka deemuu danda'u baayikilleeniin kan baayikilleenii akka ta'uu danda'u itti fayyadama wajjin wal qabatee namni margarra ce'uun admaleedha waan ta'eef magaalli keenya keessattuu manni maree magaalaa keenyaa qajeelfama yookaan immoo seera baafatee jira waan ta'eef seera saniin adabbii qaba adabbii sanaan immoo adabuurra immoo uummata barsiisamaa kan jiru waan ta'eef seektara qindoominaa waliin hojiin kun hojjetamaa jira waan ta'eef sadarkaa sanaan hawaasni keenya beekee akka itti fayyadamu keessattuu margi Adaamaa bosonoomsuu wajjin wal qabatee biqiltuun baay'een dhaabbatee jira jechuudha. Bilookiidhaa bilookitti karaa aspaaltiirra dhaabbatee jira. Idileessinee abboomsuu wajjin wal qabatee 20-50 kan jennu wajjin wal qabatee 50 raadiyeesii 50 keessatti dhaabbileen biqiltuu akka kunuunsan, bishaan akka obaasan, marga akka dhaaban, naannoo isaanii akka qulqulleessan sadarkaa sanaan hubannoon gahaan hawaasaaf kennamee jira jechuudha. Kanaan alatti waldaaleen naannoo sanatti qacaramanii mindeeffamanii hojii kana hojjetan waan ta'eef isaanis hubannoon karaa qixa kanaan kennamee fi hawaasni bal'aan keessattuu biqiltuun hawaasaaf shoora olaanaa qaba waan ta'eef jijjiirama qilleensaa keessatti shoora olaanaa taphata waan ta'eef naannoo sanatti hubannoo hawaasa keenyaaf waliigalaaf kenninee jirra. Ammas bishaan akka obaasuu danda'an, marga akka kunuunsuu danda'an, biqiltuu akka bishaan obaasuu danda'an sadarkaawwan aanaawwan keenya sadeen jiran irratti aanaa badhaatu, aanaa dagaagaa fi aanaa odaa keessatti biqiltuun tokko akka goguu hin qabne hawaasni keenya qixa sanaan hubatee biqiltuu naannoo isaa jiru obaasuu akka danda'u, shooggaruu akka danda'u, kunuunsuu akka danda'u, marga bishaan obaasuu akka danda'u dhaamsa guddaan dabarsuu barbaada. ayyaana qillee bara 2018 sabifachuudhaan kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti argamuudhaan hoggansii fi ayyaanni hidhatiisa maal qabani akkasumas immoo walitti dhufeenyi hoggansaa fi qindoominni jiru maal fakkaata kan jedhuu fi kanneen biroo kaasuudhaan ka turtii kan waliin taasisaa jirru ammas ka walitti deebinee jirra hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa injiinar naannoo Masqalee wajjin turtii kan goonu injiinar ka akkuma beekamu ayyaana qillee bara 2018 dha kabajaatti kan jirru ayyaana yoo kabajnu ka namni hunduu mana isaa taa'uudhaan kan qabu kan hin qabne qooduudhaan nyaachaa dhugaa bashannanaati ayyaanichi aaduma isaatu bifuma isaatiin kabajaatti kan jiru kanaan wal qabachuudhaan akka kutaa magaalichaatti kutaan magaalichaa akkuma beekamu kan hin qabne deeggaruudhaan kallattii adda addaatiin namoota harka qalleeyyiis deeggaruudhaan beekamaadha waan ta'eef yeroo ayyaana kana namoota akkasiisan yaadachuudhaan akka hojjetamu eenyurraa maaltu eegama jettu? Baay'ee galatoomaadha. Akkuma sila kaasuuf yaalle ayyaanni waggaan dhufa. Ayyaana waggaan dhufu kan ammoo akkuma sila duratti koreen keenya kaasaa turan hoggansi keenya aanaa kutaa magaalaa koreen qindeessituu keenya dubbachaa turan ayyaana waggaa ayyaantu arga akkuma jedhame keessattuu hoggansi ergama dachaa qaba jechuudha. Maaliif kan qabus kan hin qabnes rakkataanis dhabaanis qaama miidhamaanis deemee hoggansa kanarratti akka kufu hoggansi keenya sirriitti beekee hojiilee gurguddaadha kan hojjechaa jiru. Kanarraa ka'ee keessattuu kutaa magaalaa keenya magaalomsuu gosa sadanii keessatti hojiilee gurguddaa hojjechaa jira. Nama magaalomsuu, lafa magaalomsuu, mootummaa magaalomsuu keessatti hojii gurguddaadha kan hojjechaa jiru. Kanarraa ka'ee lafa magaalomsuu mootummaa magaalomsuu tarsiimoo mootummaaf paartii keenyas gaafa laallu obbolootummaan duudhaa keenya ta'ee akka itti fufuuf ammas sagantaan guyyaa irraa kun agarsiiftuu ta'uu danda'a. Aanonni keenyas namoota naannoo isaaniitti argaman harka qalleeyyii naannoo isaaniitti argaman akkuma kanaan dura deeggaruun akka nyaatee buluuf akka guyyaa san gammachuu danda'u hojii gurguddaadha kan hojjetamaa jiru jechuudha. Hojii kamiyyuu keessatti
hanguma hojjette hanguma cinqamte bu'aa buufta jechuudha. Hanguma dhiphatte bu'aa buufta waan ta'eef hooggansi keenya dhiphatee halkanii guyyaa kallattiiwwan mootummaa arfan yeroo isaa dabaluudhaan of mo'achuudhaan iddoo olmaasaa sirriitti kiroosee gochaa deemuudhaan dandeettii raawwachiisummaa kutaa magaalichaa, dandeettii raawwachiisummaa aanaa, dandeettii raawwachiisummaa akka nama dhuunfaattis qabu galmaan gahuudhaaf hojiilee sosochiin gaggeessaa jiru jira. Kan ammoo maaliin goona fayyadamummaa uummataati jechuudha. Uummanni keenya gaggeessummaa kiyyarraa gam fayyadamee ani gaggeessadha, ani bulchaadha, ani mana qopheessan hoogganaa, ani hojii raawwachiisaa kutaa magaalaatti fayyadamummaan uummataa maal fakkaata kan jedhu gochuudhaan dandeettii raawwachiisummaa keenya dabalaa kan deemnu. San qofa osoo hin taane uummata keenya gaafa laallu misooma irratti waltajjii garaagaraas gaafa yaabnu ijaaramaan hojiilee gurguddaadha kan hojjechaa jiranii. Kanarraa ka'uudhaan immoo maalinni amma hojii guddaa kan nu barbaadu fi ammas irratti hojjechuu qabnu qaama waltajjii nufaan hirmaatu, qaama hojii misoomaa keessatti hirmaatu kana hunda isaatu qaama oomishaa gochuu qabna jechuudha. Oomishuu danda'u qaba jechuudha. Jiraatan keenya kutaa magaalichaa aanaa keenya hundi isaatu humna oomishaa akka ta'uuf immoo halkanii guyyaa kalaqaa qofummaa industirii godoo kooteej industirii jedhamee hojiileen hojjetamaa jiru jira. Inisheetiifiin qonnaa irratti hojiin hojjetamaa jiru waan ta'eef kanaaf bulchoonni aanaa keenya adda durummaan hojii kana kan hojjechaa jiran yaada jedhuun kaasuu barbaada. Kanarraa ka'uudhaan ayyaanni bara 2018 ayyaanni qillee ayyaana jaalalaa, ayyaana kabajaa, ayyaana guddummaa, ayyaana waan jalqabne itti fixuu dandeenyu fi ayyaana kan ilma argate itti guddifatu, ayyaana kan ilma hin arganne immoo itti dhalchii argachuu danda'u akka nuuf ta'uu fi ayyaana bara 2019 karaa guutaan akka arguu dandeenyu fi yaada jedhuun kaasuu barbaada. Xumurratti uummata keenya magaalaa kutaa magaalaa akkasumas uummata Itoophiyaa hunda Oromoo hundaaf xumurarratti ayyaana waggaa ayyaantu arga kan jedhu sirba Taaddalaa Gammachoo naaf feertan yaada jedhuun kaasaa barbaada. Galatoomaa ulfaadha. Toleka dhaggeeffattoota fi daawwattoota Adaamaa Broadcasting Service 107 hordofaatii jirtan ayyaana qillee bara 2018 sababeeffachuudhaan kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti argamuudhaan hooggansii fi ayyaanni hidhatiinsa maal qaba qindoominni kutaa magaalichaa hojjechaa jiru maal fakkaataa fi kanneen biroo kaasuudhaan isin biraan gaatii turre kanumaan xumurameetii jira. Saganticha qopheessuudhaan isin biraan gaatii kan ture Anasiisaa Isheetuuti. Saganticha qaqqajeelchuudhaan Alamuu Hirphaa waraabbii kaameeraatiin Daawud Gammadaan waliin turtii taasiseeti jira. Irra deebiidhaan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana undo kaserga omi gadisa garbi kungore nyata kungoru kata me gori biradar yo bartona kani yo choma murani kerron gadisa durba nyata ni dugani tani mugani diti shubbisi gurba ya ayyaana undo kaserga omi gadisa garbi kungore nyata kungoru kata me gori biradarbi yo bartona kani yo choma murani kerron gadisa durba nyata ni dugani tani mugani diti shubbisi gurba Okaolesa balamilesa yo foki silata mano yakao Okaolesa balamilesa ya bebe jeti mano yakao ya kotu yo turesi azadi bati ya kotu yo turesi azadi bati Goftan choma murata giftin boga unati ho ya kotu yo turesi azadi bati ya kotu yo turesi azadi bati ika surre amaraji argina yo albira turre
Abbaan guddataa kuula uffata sirbitu jedhee na tuffata balloo balloo ibiddana ibsi wayyaana qubata ayyaanni kan hoggaa ufenafu yaa jaalala durbaa ila safu edaa kan jaalatan kophaa bira rafuu ni yaala machako gombe yaala machako gombe yaala machako gombe yaala machako lamachinaadu gombe yaala machako akkanti yaadu gombe yaala machako ayyaana hogga gombe yaala machako ayyaantu darga gombe yaala machako ega tole 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 ayyaanni kan hogga ufenafu ayyaanni kan hogga ufenafu jaalala durbaa ila safu jaalala durbaa ila safu eda ega eda kan jaalatan kophaa bira rafu 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 yaa kottu kotiyyoo duree siyaasa dhibbatti yaa kottu kotiyyoo duree siyaasa dhibbatti gooftaan cooma murata giiftiin booka unatti hoo yaa kottu kotiyyoo duree siyaasa dhibbatti yaa kottu kotiyyoo duree siyaasa dhibbatti Ika turre amaraji argina yo albira turre Ika turre amaraji argina yo albira turre Abbaan guddataa kuula uffata sirbitu jedhee na tuffata balloo balloo ibiddana ibsi wayyaana qubata ayyaanni kan hoggaa ufenafu yaa jaalala durbaa ila safu edaa kan jaalatan kophaa bira rafu ni yaala machako gombe yaala machako gombe yaala machako gombe yaala machako lamachinaadu gombe yaala machako akkanti yaadu gombe yaala machako ayyaana hogga gombe yaala machako ayyaantu darga gombe yaala machako ega tole 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 ayyaanni kan hogga ufenafu ayyaanni kan hogga ufenafu jaalala durbaa ila safu jaalala durbaa ila safu eda ega eda kan jaalatan kophaa bira rafu kan jaalatan kophaa